بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا خينيا خبجمتوتا أدان فغانيمي أدان ترمي ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن فقاتا يجون خقبري قسيني خجيرون فقاتي نقر قافيني هما فين الدا فقانوس خوالينا قرر نامو مدوئ نامو الدنيا را ديمي قد الدنيا را جرو تقو الدان دي باوس والد ديبون ساهن علمو يربين لافسيف يربين قدريف يربين مجيسيف الحمد لله جبو وجنين تره تقو الدان دابنه واميقاس دبرسينه الراس والد دچانه أبا يرونو أركي مالي في بدجي أنا قافتو في أبا قلبي الاتمالف ديوتنا ديرو كم تهنجئو في أبا إرام فتي في أبا يادتي في مالين جاقا هندوما خيسانو والد دچانه إسنين جا مالي والد دچانه والد هائد أنو ولين ها قدنو مال جچولاتا كما متى دور الرجال تنكنا لال والاتحاد أنو ولينها قدنو هذه وصية ذهبية دامس الذهب خرجت من فم أبينا عفان أبا خينيا شيخني شيخ آدم تولادا رحمه الله تعالى يا تقودوني في الركرانو يرو بابا شركة دا جيني فقهي خيستي وان دبتين سني دبتشو برباتي واي وجين دلقت شورا وجين قدت شورا تنرتي أمتا خينيا خانا جين عمري ديرتو دين أسبر سيساتو رغانا وان برار رمائن اركد آولا كساجي اركد توحيد قبر داجي اركد gurguddaanis madda harashii jaa qaraa ajii irraa arkadhe qaariyaa ijoolleedha baasaa darasaa qobsiisaa ajii irraa arkadhe ibaadaa godhaa salaata diin jabeeysaa ajii irraa arkadhe waa sadi immoo irraa hin dhabe hadaraa waa sadeen kana isin dhaloonni boodaa jir dhuftanis irra dalagaa yoonif rabbiin isin ilaaffisen irraanfatin anuun jee wahuma sadiin ummata keenya kanarraa dhabe jee wanni sadeen zammaali mee dhaggeeffadha tokkoffaan wajji dalagachuu waan jedhamu kana jedhe ummanni biraa ka amantii islaamaa himatuu fi ka amantii islaamaa himannees wajji dalagachuutti amana jedhe bifa waldayaatiin bifa tokkummaadhaatiin walit jaaramanii wajjiniin dalagatanii harki tokko kophaa yooniif lulate sagalee waan hin qabneef harki lammee isaadhaa yooniif itti as dhufee dhehe akkana sagalee waan qabuuf tokko kophaa hin shubbisu waan ta'eef itti amananii jedhe namoota ollaa keenyaa maqaa dheeti kanneen saba biraa ummata kana jedhe abbaan isaanii dur akaaqoon isaanii wajji dalagateeti katakkaa walin lolin ilmaanit dabarsanii ilmaan san wajji dalagatanii amma xoorataa bahanii amma ilmaanii sadarkaa sadaffaadhaa waliin deemanii je'eeti maqaanuudhe laata yoom ummanni keenya kunoo tanarraa fakkeenya fudhataa je fakkeenya fudhatee ummanni keenya wajjini dalagata irra guddaa mee ilaala gaafa walii ida'atan san kunis dibbeesaa dhawaa ni gammadan wal faarsan kun kaan faarsa bilbilli isaan jidduudha bilbilamu gosa biraa haasoo inni isaan jidduu gaggeeffamu simannaan isaanii وان برا وما إلا تمر الأيام كيا واتكم ديمتي انقلبت الأمور أمرين غرقل تيجو هذا وأمتها هذا والدنيا دانا ما تهنججو تقو ولين أتشدي ميقل مولين هنجوجي لكن أمو ربنا كهديث القدس خيز جروتي أكنجي أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما الآخر نما لما خوجني ولي إداته ولندلقوا وانتو قخان هنجنين
ani sadaffaa isaaniiti jechu saniif obboleeyyan kiyya walitti ida'atanii waliin deemuun barbaachisa takka tana waa sadiin irraa dhabe jeetan lammaffaadha salaata jum'aadhaa mandarri tokko bakka takka godhu amma mee magaaluma xiqqoo tokko ilaalte jum'aan masjida torba masjida 10 masjida 20 ka jum'aadha wanni tun guddina islaamummaadhaati miti yoo guddina khabiirummaa warra imaamummaa fadhuu taate malee odoon fi masjidni kun kaan irraa dhaga'u deebi'anii khutbaa sa'aa 5 faa eegalanii dafaa kottaa jechuudhaaf lallabanii tanaafus odoon fi saffiin duraan guutamne yookaan lammaffaan hin guutamne kan masjidni ganduma kana jiru masjida kana jiru زمن سلفا خيزتي مسجدني غاف نبي صلى الله عليه وسلم مسجد من نبي داغنا مدينة يجو خونس مكة ما يجو عوالي الرادفن عوالي مدينة دا وري مدينة دا يتني بيتن بكا أما مدينة خيزة يو تاسكي خيري فتمالي دا يكون دن دينيه أچرا جمعة دا دفن جيجو هما قام ديكچون نمني عوالي الرادو في برباچسا نديفا هدود كساتيف جچا نما وجني مسجد خيستا اندن دو هم جانين تكت خمانات دكاتي دو فيچو وانن كان جي في سينما غاب تو كو امام الشافعي زبن سا خيزتي مسجد تو كومالي ديديتي بي عراق مغالا غدو عراق ترى تجاهليه خيساس جارمتي جرتو اسلام ماران درت عراق جچون بيتي بغداد شافعي بيزني جمعه تو كومالي ديديتي ايغا ميمجي ايغا نمني صلاه صبيدا سلامته جمعادان دقجي اوزو ديمو بيتي غدته جمعه نسا دبرجي تگيسني وانا كنا اچرت شافعي دام فتوى نو غدي جني مسجد لما فايمفجي اممو مسجد خنابي خنا ادو دقيقه تو قديمتو دقيقه لما ديمتو دقيقه سدي ديمتو خيوني في اسي الله أكبر جن جلبر القدرته أتي خسجود الجرو تصاد يتقى القدرة يجو ولر رابته سنيف لما فان جمعة تكوكدو أمة خيجان رانين دبيجي سدبا خانين دبي أمة خيجان رامالينن شمرن دبرة هاون ميراث خنوفي وان بيرانو مقودا نمني مسجد الجارة حج اتديما أمو انتلاف دبرة فيتيف ميراث هيرو أبليان دبراتي وجنين هرچو علمان هنا يوم ميراثا وهم خنان كيسا قبسيسو ددبي كيسا أقربين قبسيسو كرد دادا إسنين سرجبات دا إسنين جي واسدين كان راتنين ديمو برا وجنين جراچو تا ينوساني بيغا يرو وجنين دلغتان غا وجي دلغت دا ينان غا مناموتو أبو ها وجي دلغنو ها وجي دلغنو يچون كيسا نولم سدين راتكتين دبچو دا ديمو تنافنجا حواليد أنو يجون كيسان نولم لكن وهند جالا ونما وجنين دلغتشو ولي إدأتشو ونبال ليسه غاريني في بدا ولدفو أمينني في أمانماني في خائني ولدفو خن وجنين قدتشو بربادو في خخبا قدتشو بربادو ولدفو في الرأيقو قبدا أدى واللالتني نموتا الدنيا رنما جالتو فلا لا چوكبدن خنمر دنيا جالتو سنتين لا چلو جالتون جين اكما ما مقصدتي ابلو في ابلو اول جالتني وبليا اول جالتني نان لا چلون جدو جرتي جانجل چاما نور کس جيجن سنيفو نما نمم ما خن كيتيفي obbolum mandante diinak deerra qabeenyarra isa biratti rajabada khawwan kana dhabe isa arkachuun qabajo hakkasi filachuu qabta yookiin akkam taata akka jara lamaan walis seenee waliin dalagatee san taata akkam taan beeytu turtii tana booda hawalitti jechaanu baga gammanne hawaasa muslimaa keessumaa jiraattota magaalaa Harar guutuudhaan kan jiru مركز دار الفرقان خان شيخ شيخ رضوان احمد ابراهيم برسيفمودا مركز نخنيا كوميرو خاني دائما هاون يكاو ماداراشي برسيسودان قري اسباسات رتي
waggaa kanaas galmee jalqabnee jirraa koottaatii ammuma galmaa waa isiniin ja'a. Teessoon keenya magaalaa Harar masjiida Imaam Muhammad yookaan Arattanyaarraa gara magaalaa Awwadaatti yeroo deemnu nok bira geenye kallattii mirgaatti goruudhaan meetira 100 waa yeroo deemtu masjiida Bilaal geessee markazul furqaan achitti argatta. Gosti barnootaa markazni kun barsiisu huruufa, tajwiida, talqiina akkasumas qura'aanallee ni haffaziisa. Akkuma isiniif himamee ture maaddaa haraashii yookaan barnoota geessotaatis haawwan haala adda ta'een barsiisee qaruu irratti argama waan ta'eef ji'a ramadaanaa sababeeffachuuf barumsa isaa kan xumuree ture amma haala namatti toluu fi nama ajaa'ibsiisuun nama dinqisiisuu fi ifin nama harkisuun banamee koottaati ammuma ijoollee keessan barsiifadhaa qura'aanaan qalbii isaa faayifadhaa isiniin jechuu irratti argama. Odeeffannoo dabalataatiif gara lakkoofsa bilbilaa duwwaa 915 irratti dawwaluudhaan argachuu ni dandeessu. Ijoollee keenya markazul furqaan finnee qura'aanaan haa guddifannu. Egaa akkuma dubbachaa turre akkan irraanfanne gaaf tokko jan jaldoo fi hantoonni walitti dhufan janii bar meseenaa tana caqasa jaldeessinii fi hantoonni walitti dhufaniiti wal mari'atanii hantootumaa jaldeessan jee maal asii goota waliin jangaa bakka boqqolloo fi bishingaa irraa muran tana keessa wal arkee jirri jaldeessinis waan uummanni bubuusee laaluudhaaf dhaqe jaldeessinis waan uummata irraa bu'ee waa xiqqoo waa lallachuudhaaf dhaqe hantoonninis achi wal gaafatanii saa meemarii takka haa goonu jeen hantoonni nutiin kunis lubbuu numa qabna yoo dalaganne hoo hantoota tokko midhaan irraa eega hellimaan bita summi hantuutaatiin bita uma jedhanii kunis jaldeessa tokko midhaan na fixe isaan firraa eeganuma jedhanii yoo dalaganne hoo maal walii qabna boojan aboo yaada bareedeette jeen kaa jaldo taate jeni akkasii waliin dalagaa eegalan jedhu ni facaafatanii ni muratanii yeroo muratan addaa haa fudhannu jeen jaldeessi jaldoo keenya jeen hantoonni laalakki goonu amma bona yeroo tana wanni nyaatan ni jirti bakka namni irraa mureewu hambaatan namni quban qabne yoonii fi guurreewu ni nyaannaa sanirraa yoonii fi ooyiruu namni irraa murate yoonii fi dheeyneewu ni jiraanna genna laal jee yeroo jabduu waa takka namuun agarreessanii amma bakka takka neeynee qollofnee haa deemnu jeen haa taate janii binni tumatanii bakka takka naqatanii qulfii kam goonennaan laal jaldoo keenya jeen an sirraas xiqqaadha lafarraan deddeemaasi laalati jabaadha atummaan nu jabeessi qulfii tan atummaan nu jabeessi laal miila afuriin deemtaasi kaa'ati jennaan ka akkasigaa jaldoon taate ji'ee qulfii fuudhee amaanaa jabeessuuf akkaan obboleessa kiyya duubaan seenne ji'ee bakka jabduu kaa'e qulfii aboo gaaban tuchine kaa'e ellaa hantuunni kuteetuma boolla qotee jala kanaan asiin ol deebi'ee nyaachuudha jira jaldeessi garaa biraa fidhee waan san deddeemee so'allata ooyiroota biraatii fi mukkeenumaa fi numa deddeema firraa numa soorrata gaabona hamma ganni ge'uu jee hantoonni takkaa bakka biraa dhaqee waan dalagateen qabu asumaayee oree dachii jalaan ol seenee bona guutuu nyaachaa bee yeroo ganni geegaa fixee xulug godhe shariikan isaatti yaame shanyii hantuutaa hunda yaame dhufanii qoqoranii fixa wanni takka namni wanni hantuuta ta'e jala saniin seetti akkasigaa boodarra dhaqee jaldoo keenya kaa kunoo gaa yeroo namlee taate naasee taate yeroo namni kan beelaa'u taate hannurraa bani qaboo nyaata san yoomiif nyaannasa jennaan baran usumaan eegaa dhufe hantuuta keenya jeeni akkasitti dhufanii kaa hulaa bananii bar yeroo hulaa bananu wanni takka hin jirtu gurra lamaan qabateetuma hantoonni yaa jaldeessa akkana na goote ati jee iyyansarra kaa'e jee yeroo iyyansarra kaa'e gaa jaldoo akka ta'u ni dhabee qulfiin isa bantuun isa harka jirti akkan dubbanne akkasi gaa bineensi gaaraa hundi walitti dhufanii maal jennaan jaldeessi rifatee dumachuma gattaa'e kunoo laalaan amaneetiin wajji dalagannee nuuhaa ijeeni na duuba deebi'ee qulfiin isarra jirti kana na godhee harkaa jennaan
hayya yaa jaldo bakke kun akkuma haquma rabbiiti jenin yaa boomee anis narraa baasaa kaayee arra malee takkaa bakka tanan dhufne ammumaan arkee jennaan yaa jaldoo isi gaafanna jenin qulfiin sirra jirti moo sirra hin jirtu narra jirti taakka manni kun ogguun ifiruftan banaadha moo cufaadha cufaadha duuba eenyu fakkaattire duuba gaa akkam taata gaa akkamiin taha gaa duuba rabbiin gabbu'een dubbatu je arrabbiin natti hin beeku jennaan hin fakkaattu nuti waan nu mul'ate beeknaa akkam taatan mee hantuuta maal murteessine jennaan eega dide yoo amane malee yoo amanuu dide murteen hin murteessu rabbiin anu iddun murteessu waliin nu ol naqaadha holaa duubaan nu cufaadha ibidda nu qabaadha nu lamaan irraa kan rabbiin baase hin nyaanne ka rabbiin hin baasin ammoo isaan nyaatee akkasii haqa keenya murteessitan jeen ka'a dhugaadha amma walii gaaboo nagubaa ja'a rabbi haa gubu namticha nyaate kanuma nyaatee du'a silattuu rabbiin ni harkaami nu cufaa jennaan amma jaldeessi mudhiin citte yaa bu'an nyaadheetis garatti hin qabu ammas lubbuutiyyaan dhabaame jeeti haya je taate yaa rabbi ati kanuma obsi kan keenuma dheeraate yaa rabbi kanuma waliin nu eeyda jeetuma haya jee sabbaree taa'e irra guddaa namni yeroo wajjin dalagu yeroo silaa rabbi wal kan nu sanitti obsa dhabaa beeki obsiteetuma rabbii kan keessanii kanne ta'a dhukaasni ati dhukaaftu kan rabbiin kan kee itti dhukaasu jechuu rabbii kan kee kadhattee biralleen dabru jechuu si haamullee illaa yoqxee jan xiyyi halkanii biran dabru akkasi quba qabaadhu abba fadhee hanjameeffata malee abba fadhee xiqqeeffata malee rabbiin waa qaba qabu waa asitti jedhu murteen rabbii yeroo inni qabee sanitti abadan wanni dachiin tun ba'achuu hin dandeenya zulmiidha jan laakiin ammoo isaanii zulmiin sa wayyooti bishaan itti naqama atiitu sababa karaa rabbii kana dhiisee ifiifi zulmii biraa keessa galee zulmii isaa sanirraa qooda fudhata hangasi malee isaa lakkifnaan dhaggeeffadhu gaa aboo kaafidaniitti taate janii isaan lachuutti cufanii hoggaanii fi ibiddatti qaban idha ishtadda alhablu inqata'a jaaramne mammaqsatti haada yoonii fi hidhaa jabeeysaa oolte ni cita jan mee ba'a laala ba'a wayinii tantana haadaan yoonii fi hoggu jabeeysite dhiifte malee hirkisi guuni feette warra qonqoloonii guuruufaa dhaabbii hagaatan gartam jeetu madda cita sanii fi idha ishtadda alhablu inqata'a haanni yoonii fi hidhaa jabeeysaa oolan ni cita jan wama hunda keessatti wanni jajjabeessitu ni cakti akkasi jabeesse gaaboo obbo hantuunninis dubbii akkasi jabeesse yeroodha jabeessu duuba nasriin rabbii dhufe jechu amma yujiibul muxarra idaa dacaa rabbi malee ni jira hogguu rakkatte kasi bira dhaabbatu rabbi malee hin jiru duuba subhaanallah yaaboo hoggaanee fi ibiddis ilaalaal wabolje yaaboo laan roobni bakka tanaa dhufe qabijeen qabo roobni bar rooba akkasiinumaa un agarre roobni ni dhaamse yeroo dhaamse galaanni hantoonni beeki duraanuu gotees duraa seennate achuma bishaan jala seenanii hantoonni reebu bishaan itti seennaan lubbuu wayii sokondii afattiifi achumaani du'aa ka abu ol yaase ka boolla inni duraan seenuun san taniin bahaan jee mala godhate san ومكروا مكرا ملا إسانيس نباتني ربي نباسه ربي ملك ربي تيرجع بادجي أشينا كسيت دودوان أورياه وبجول دوم كاسيت خام بوخين زاد كتين انتو كامين رومني رارو دامسه أكاسيت فيا به إيجا ترى درا هنتو دوما هكار رجلسه هم بودا أكاسيت هاي نيجل ديسا ملته خام كومي فكابا توندا بامو خابلوت تجيه كوبچلا توندا بامو أولين نسينين جو تاوتوني خنيا بكمالا ما قدما تكو خميدة في خانو مميدة مي يا خميدة مي هكا خم كي أكجا تدي سبازة سياباسو يا خان ميدة مي مو خميدة مي أكا هنتو تازو نسون تاني ونين نسين جو خامر رالالي إلا ربين ناركو دبيتي متي ندغو دبيتي متي نبيخو دبيتي متي
abuma naa qabee obsuma rabbiitiin na dagee jechuu beekee haqa namaatillee ofirraa deebisee bakka duraarra deebi'ee jiruun addunyaadhaa irra turus irraa hin deemaa nama beekee xiqqoo isaatiin ifkii rabbisii haa godhu isiniin jecha inshaallah saahibban gaggaarii ka akka sahaboota wajjiniin dalagatu kana yeroo isaan arraan tana waa wajjiniin dalagatan diiniin dalaganii duniyaan carraaqanii ilmaan isaaniitiif saba isaaniitiif nama isaanii hunda balloodhatti hin baasan rabbi isinii haa godhu barakaa keessa isinii haa kaa'u wajjiniin jiraachuu yoo khiyaanaan hin jiraanne walitti dhawachuun hin jiraanne barakaadha qabdii jechuudhaan isiniin barbaade inshaallah bakkuma jirtanitti gaa jajjabaadhaadha warra fuuldura geehu fuuldura deemu isin haa godhuun isiniin ja'a arraaf haa sagantaa eega addaan turre walitti hin dachaane tanuma naa guddisa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu baga gammaddan baga gammanne hawaasa muslimaa keessumaa jiraattota magaalaa Harar guutuudhaan kan jiru markaza Daarul Furqaan kan Sheekh Ridwaan Ahmad Ibrootiin barsiifamudha. Markazni keenya akkuma yeroo kaanii daa'imman haawwan yookaan madda raashii barsiisuudhaan qaree as baasaa turetti waggaa kanaas galmee jalqabnee jirra koottaatii ammuma galmaa waa isiniin ja'a. Teessoon keenya magaalaa Harar masjiida Imaam Muhammad yookaan Arattanyaarraa gara magaalaa Awwadaatti yeroo deemnu nok bira geenye kallattii mirgaatti goruudhaan meetira 100 waa yeroo deemtu masjiida Bilaal geessee markazul Furqaan achitti argatta. Gosti barnoota markazni kun barsiisu huruufa tajwiida talqiina akkasumas qur'aanallee ni haffaziisa. Akkuma isiniif himamee ture madda haraashii yookaan barnoota geessotaatis haawwan haala adda ta'een barsiisee qaruu irratti argama waan ta'eef ji'a ramadaanaa sababeeffachuuf barumsa isaa kan xumuree ture amma haala namatti toluu fi nama ajaa'ibsiisuun nama dinqisiisuu fi ifin nama harkisuun banamee koottaati ammuma ijoollee keessan barsiifadhaa qur'aanaan qalbii isaa faayeffadhaa isiniin jechuu irratti argama. Odeeffannoo dabalataatiif gara lakkoofsa bilbilaa duwwaa 915 irratti dawwaluudhaan argachuu ni dandeessu. Ijoollee keenya markazul Furqaan finnee qur'aanaan haa guddifannu.